ulama tu dafanan bala Rabbinu eega waan gaarii hojjechaa jira. Rabbinu eega biyya gadi paarkingin balaadha. Asibiti? Hobballa mas bulte? Amma ijoolleen kun maaf as dhaabatu ture. Fudhatanii galuu hin dandeenye. Nama kimi geessuu hin dandeenye. Maal gochuu fudhatti tarafanii dhaabatu? Wareedhaaf. Akkam jiru? Fayyaadha? Jirra alhamdulillah. Asuma bultaa? Chaantaan isa sun. Kana maaltu si kenne firaashii? Kana firaashii isaan asiran sanniin tunaa kenni bakka bulu. Warra eessaati ati? Arsii. Arsii eessa? Arsii lixaa. Arsii lixaa? Arsii lixaa ta'e eessa? Arsii lixaa haala gada basaati. Gada basaataati. Ijoolleen hin jiran kanatti beektu biyya kana. Hin jirani durboonni kiyyaallee hin jirani obboleessi kiyyaallee hin jirani silkiin irraa kaasuu hin dandeenye. Silkii itti dawwalaa turan irraa kaasuu hin dandeenye. Booda muutu silkii kana jalaa fudhatan silkii qabu. Bakka alaatu silkii kana jalaa fudhatan. Ati fayyaa qabda? Fayyaa qabaa jedhama. Yoom dhufte biyya kana? Ani akka biyya kana dhufee ji'a sadaffaa xumuruuf jira karaati. Keessatti? Mana hojiitti akkamitti baate? Mana hojiitiin baari'amu. Ji'a lamaaf wayii mana madaamii dalagee. Karaa. Ishi. Rabbana isaatik yaa maama, rabbana isaatik. Ishi. Ji'a lamaa wayii mana madaamii dalagee. Ishi. Achirraa biiroo deebi'ee biiroo ture. Ishi. Kanaaf qaraamaa keessa seentee jirtaa birrii 2,000 keessa seentee jirta nuti suuraa dafanii qaama sana dalaguu hin dandeenyu nama suqadhuu naan jedha alaan. Ishi. Karaa banaafi. Ishi. Suqadhuu naan jedhanii jennaan ishi jedheeni. Paaspoortii fudhadhee farramee biiroodha. Koppii qaama fudhadhee bahee jechuu qaafii hunda fudhadhe. Shaantaaleen kanaan shaantaa guddaan dhufe gaafa dhufe hunda hin jijjiseera jechuu gara. Iddoo akkatti dhaabachuu keessan dubbinatti fida. Deemaa waa tokko yoo gargaaruu hin dandeenye deemaa hima deemaa. Inni gaayis warra jedhamu. Asirraa butanii hin galle yookiin immoo waa wayiitti hin goone. Deeman onni kun bira. Bakka galaa qaama. Balaanatti biddu deemaa. Balaanatti aratanii dhaabachuun waan jala biyya kanatti deemaa. Amman deemtan hojii. Kayyalla. Wajjin deemi buchoo mubaarik wajjin deemi. Ataa ol dhiisi kun. Feen eenyu birbirsiimo. Dhiisi ataa ol dhiisi. Dhiisi ataa fudhadhu kottu kan biraa siif hin naannu. Maal suraatti feen eenyu nu bitee fara. Warri sii bitan jala kan. Warri firaashii sii kennan jala kan. Assalamualaikum. Ada nama gudina? Kubee fudhadhu deemi girriin akkasitti hin baay'anne fudhadhu deemi micoo keessa. Ona kakak batte hojii si barbaannetti galchine ona kan qabaane baasitti geessine. Galatoomaa jala keenya. Mucaan ijoollee Arsiiti. Gara jabinni keessan baay'ee warri biyya kana keessa jirtan birii namaa nyaachuu qofatu hin taane garaa jabaattu. Torban lama mucaan kun erga sitti galte. Naala buukuma jechuudha. Uummata hattuu waa saamuu malee birrii isaan ta'an irraa leessa dhaqaan gootanu. Intalli dawwalattee dadhabde sanuu fira qabdi jedhan. Amma warri firaaqa wal ijaaree gadi ba'a. Akkoo keetti wal ijaarta. Nan beeka hojii keessan. Uummata summii bofa. Amma nan beeka akkasii wal ijaartee gadi baatanii intala keenya asaastan nan beeka. Naala buukuma. Eenyuun keenya sodaadhu. Fudduu galii muu beeti maal sodaatta kiloo wal ijaartanii gadi baatanii mana baratanii. Alaksaale beekii jechuudha. Hattoota. Firan qabeette mucaan. Fira bilbila cufatan. Bilbila jalaa fuussee isintu fuussee bilbilasi. Amma tukaafaa ta'e maal jedhu. Qara barbaadaa jirra. Arguu hin dandeenye malee jedhani gadi yaa'anii nan beeka. Uunat noo. Kooti barbaadan jiru dawwalatee nan gulu afaan siitiin dubbatta. Dhaabaa mana kanaa ofirraa. Kubbata imbaasii keessa. Ilmoo durbaati. Dubara. Hojjechuu diddee geessaa gataa imbaasiitti. Imbaasiin biyyatti galchu. Naal shakla kun. Kottor gali. Sharrii biyya kana keessa taa'ee zarafee hatee hatuu malee hattuu dabbaa baasanii wanni jarri hin baafne hin jiru. Maqaan keenya inni ati? Jamila eenyuti? Jamila Hussein.
Gada basaasaadha dhalli kee. Gada basaasaa. Mee firoonni kee eenyu feenyuuni? Maqaa firoota keetii waami. Warra as keessa jiranmoo? Warra as keessa jiranii mucaan Aabuu jedhamu birri naa erguu ture dura gaafa paaspoortiin jalaa fudhatamee deemu. Paaspoortiin qabdu amma? Paaspoortiin qaba harkanaa deebi'eera paaspoortiin silkii fudhatame. Amma silkii paaspoortiin? Na harka jira. Eenyuun silkii sitaa fudhate? Ani silkii abbaa fudhateen beekan waan nama kee bakka bakkuma ciisu dhufanii fudhatan. Bakka ciiftu? Bakka ciisu dhufanii ani rafaa bakkuma ciisu dhufanii fudhatanii silkii abbaa. Eenyu feenyu abbuun inni paaspoortii siraa fudhate eenyuun isira? Hamzaa jedhama mucaan Hamzaa Turkii jedhama. Warra eessaati? Asiidha inni gargarbaame. Birrii siraa qaba Birrii 300 fidi waan taaksii naan jedhe. Obboleessa as keessaa qaba dawwalee si fuudhaa. Hagasii mana dalagaa nageessi ani isaa obboleessi wali aareera silkiin irraa hin kaasu gaafa biriitiin fudhateeti jedheeni. An jedhee jennaan kalzaan paaspoortii fudhatee na jalaa bade. Ni jalaa bade dagalee fudhatee. Bakka biiftuu koo gastii kottu biiftuu kee gastiin galcha. Hataa uummata biyya kanaatti galuun barbaadu abbaa fedhee garuu falma furmaatatti goona asambula taambula mana kotti fudhee gallaan amma intala keenya hojiidhaa baasee isaa jiru akkatti ijoollee hojii hojjechiif nu qabnu akkana kanaa jedhanii boo'u waan ta'eef ummanni ijoolleen arsii kottaa ol galaati dhageessanii kottaa ol galaati fudhee hin galu garuu makiinaa koo keessatteessi intala dubaraati kottaa wal galaa wal beettu wal qabaa wal dhiyeessaa fidaa intala dubaraa torbee lama bakkee keessa bulte gastii kottaa gala. Leen cufaatti shee godha Qaasimii Arsiitti shee na godha. Haanaanitti haasa'ee kanani haanaanitti haasofsiisna qoy. Haanaan as jirti waan ta'eefu fudhachuu dandeechu qoy haasanaa naannoof. Alaa fudhachuu amma fudhatti barbaadaniif. Biiftu kottu gastii. Basaasaa maqaan keenyunni. Jamilaa eenyuti? Jamilaa Hussein. Erga barrii namaa irratti galte hagami? Torbee sadii bakkee bultaa? Wanti kana caala nama gaddisiisu jira. Aboo namni mucaa kana asirratti argitee bira darbaa turte. Rabbiin akka mucaa kana dhamaase ilmoo keessisa dhamaasu. Yaa abaarantoota. Torbee sadii bar biyya salphiftan maqaa biyyaa salphiftan rabbi duniyaa akiraa sina salphisu malee. Inni paaspoortii sirraa fudhate eenyuun taaksii keessaa si buuse. Hamzaa inni taaksii keessaa birrii 300 si gaafannaan dhabde. Gassi buuse. Hamzaa eenyu jedhama? Hamzaa Turkii jedhama. Hamzaa Turkii namni beektan jirtu? Asuma irratti nama 3,400 irratti ilmoon durbaa obboleesso dubartiinan karaa irratti argee dirhama 500 kenneef wallaahi billaahi lakkoofsan qaban gaaf tokko inuma ba'anii kunooti ilaa nama kana naa fida asuma irratti mara gaafanna fida ni beektu fida wal dhossuu dhiisa keessattuu waa'ee dubartii irratti. Yoo balleessite biyya galfanti yoo hojii didde biyya galfanti yoo maraatte manaa kimii galfanti sini galee dubartiin bakkeetti hin gatamtu sanuu intala durbaa torbee sadii bakkee keessa buluu jechuun natti dhagaamee naan hin beekne hojii dhabee miti kanaaf kottaa ol galaa namni footoo ammaa beeku jira namni footoo natti argina bannaata jechuun geemii. Namni beektan torba barreessaa. Namni beektan footoo ammaa kennu footoo itti agarsiisi. Namni footoo kana beektan Hamzaa eenyuti? Hamzaa Turkii. Hamzaa Turkii warri beektan sheeritti godhaati waamaa. Intalli gada basaasaadha. Akkatti gate gaafanna. Maraatteen naan gate moo? Dhugumatti diraama 300 dhabdee jennaan gate moo? torba barreeffadhaa warri beektan Arsiitti kottu. Maalan jiraadhe waan akkasii kana saaxilee uummatatti siin kennu dhiibnaan. Hattummaa keessa dakkanaa yoo furmaataa miti amma kan barbaannu furmaata laala rakkoon keenya cimaan yeroo waa argine furmaata kennuudha. Furmaanni nama mucaa kana diraama 300 jecha gate barbaadaa jiraan. Nama mucaa durbaa nama intala durbaa dirhama 300 jecha makiinaa keessaa buusee gate barbaadaa jiraadha. Suuraan sammuu mirre Kuno suuraa kunooti. Maqaan isaanii laala. Hamzaa eenyuti? Hamzaa Turkii jedhama. Wallaahi ni beektu. Eessa safara kami? Hamzaa Turkii jedhama. Ajmaanii keessa nama jiraatu yookiin Shaarjaa.
Koy haadha diinaa waliin beetti taphee. Furmaata naan kaayinaa fi fudheen galaan rakkoon qabu. Amma nama makiinaa keessaa gate barbaanne eessaa fuudhee yoo diraama 300 dhabde hin gatamte jechuudhaan moon durba. Yoo eessa geessitan himbaa Hamzaa Turkii bira. Hamzaa Turkii gottuuti uummataan dhiifama gaafadhu yoo kana taane geesseen deebisaan fuudheen galu. Wallaahi fuudheen galu. Geesseen deebisaa maqaa keetiin. Geessee situ gatee miti. Atuu wajjin dhalattee kan guddatte ganda kee keessaa baatee fiddee gatte ammaaliif han fuudhee gala. Mubee lakkoofsa isaan qabdummaa. Hin qabdu bilbila irraa fuudhanii dhufanii. Iddeetti gatan gatii beekanu bilbila irraa fuudhanii dhufanii. Safara kam itti gateeni? Chaarjaatti gatamte. Kan isin manni isaa ajmaanii moo eessan beektu waa tokkollee? Hin beektaa mana isaa. Hin beektu. Safara isaa mana isaan beeku. Inni taaksiidhaan yeroo si fuudhu eessaa si fuudhe suuta jedhu. Abu Dhaabiidhaa dhufee si fuudhe asii fide. Inni eessatti beektanii? Gaafa biyyarraa dhufnu waliin. Hamzaa wajjin. Ishi. Akkana naan jedhanii daragaa. Yoo nama dharraa qabaatte paaspoortii naan jedhennaan rakkoo hin qabu dalagattaa namni hin jiraa naan jedhe. Paaspoortii koo fudhadhu jennaan paaspoortii inni paaspoortii dhiisiyyuu naan jedhaa ture paaspoortiif kaanselashinii fudhadhee maktaba keessa mallatteessee osoo isaan na laalan baay'ee deemu osoo mallatteessee osoo isaan naan jedhan rakkoo hin qabu obboleessa kiyya nama rakkoon irraan ga'uu miti jedhee arabbanii. Fudhadhee paaspoortii ani. Si fuudhee dhufee utuma naan sin gahin utuu waa tokko sin godhin birrii 300 kenni sin jedhee birrii 300 dhabdee naan si gate. Birrii 300 dhabee naan nagate. Wallaahi laasiin. Mucaa kaansileeshinii qabdu. Yoo jigeesse diraama 3,000 4,000 dallaalattuu kennee fudhachuu danda'u. Mubee Diraama 300 gaafatee dhabdee jennaan bakkeetti gate cabni kanaa waliin jiru. Mubee waan kana xaarraa himame maal jenna farankaadha isaaf intalli kun birrii 300 akkamtee birrii 300 eeggata. Dhufee dubbatu ka. Innan barbaade mucaa kana asii fuudheen deemin yoo mucaan kun bakkeedhaa wal galtuu barbaade yookiin maqaa isaatii nan footoo amma mana footootti guddisee fi qabattee teessi itti kennee ija keessan duratti. TikTok sarara inti suuraan isaa kan inni ba'e. Mana footoo dhageetan footoo isaa 6 maxxansiisee fi qabattee teessi mucaan. Girgiddaatti maalatti yookaan dhiyeessaan jedheen dhiyaatee kijiba jedhee waliin dubbatu yookaan hin taane fuudheen galu. Mubee laayivii isaatu sheerii godhaa malee. Laayivii jira? Laayivii seenaa? Laayivii isaa. Wallaatanii miti. Laayivii seenaa jedhani kunoo. Wallaatanii miti wallobsitu si rakkoon keessa maa inni wallobsitu. Mubee akkasin jedhamu. Akkasin jedhamu. Bayaan. Wayye. Abeet. Jalqaba akkamitti fuudhee akkamitti wal baranii akkamitti fuudhee isii fiduu danda'e? Kanallee gaafachuu gaarii. Ittiin haasa'e bayaan kunoo kallattiinuma maal kunoo ittiin haasa'e afaan Oromoo dubbatti ittiin haasa'e ofii keeti kun. Ittiin haasa'e. Mee obboleettii kiyya akkamitti si fuudhee maarra walii galtanii itti dhufee si fuudhanni? Ani ji'a lama mana madaamii dalagataa ture ji'a lama mana madaamii dalagataa ture achiin booda biiroo deebi'e namni qaamaan irraa dalagaa hin jiru biiroo deebi'ee ji'a tokko ture akkami dalagaan ani seensifnee ani jedhee jennaan namni qaraamaa sirraa dalagaa jiru hin jiru 2,000 qaraamaa keessa seentee jirta waan ta'eef nama yoo alarraa qabaatte nama soqadhuutii kaansileeshinii paaspoortii sii kenninaa baatee dalagattaa naan jedhan ishii jedhee bayaniin. Isa dawwalee isa gaafadhe nama as keessaa hin qabuuti nama beektu qabdaa nama bira bahee dalagadhu mana ijaazaa beektaa jennaan hin beeka'ee yoo paaspoortii dhees dhorgata namsi kan takkitti hin bayinaan jedhe lakki ani hin bahu matakkaa hin balleessine. Okay waa takka isaan eessa wal beektaan nati. Guyyaa dhufnu biyyarraa isa waliin dhufu. Guyyaa dhufnu. Biyyarraa gaafa hojii wajjin. Guyyaa dhufnu xiyyaara tokkochaan dhufnu. Amma bayaan koo maaltu jira beektaa dhiifama naa godhiiti. Okay. Mucaan kun rakkoo keessa jirti. Nama sana nu dhiyeessa. Yoon biiftuu biraatu rakkee furmaata gadaaf kanatti kun isi beektu. Dhaga'i arrabsitu maallaqa isa dhawwattu maalis haa ta'u nama si maqaa dhoofte nuu fida. Inshaallah mana isaa geessee jennaan atumtu. Dhageessee mana isaa geessee jennaan atumtu. Nun laallatu kun dhuguma intala dubaraa bakkeetti gate gaaffii kanarraa qabna. Lakki isa jedha. Eeyyeen isa jedha. Kana booda waan dubbannu qabna. Dhugaa keeti yoo haa bakka geessu hin qabaanne achuma fuudhuun qabu ture. Kanaaf asiin jedhee bayaan bakki jiru asi malee
Mucaan kun duuriyyee isa taatu mataan nagaas hin ta'in maraatu isa taatu biyya kanatti furmaata qaba. Yoo maraatu taate gosatti barbaadani ijoollee arsii biyya kana keessa ijoollee arsii malee maaltu guute boo geessee ijoollee arsii tokkotti kennu bakkee keessatti qatuu maaltu fide. Yaannin sii kennu intalli kanaa waan jiru isarraas isheerraas osoo dhagaamee bareedduu ture. Kana amma maalan jiran isa naa fidaa irraa barra. Bilbila narraa fudhatee yoo jette kanaan dura namni yookaan waraqaa wayii irratti barreessee qabaachuu danda'a ihtimaala. No adaraa dhiifama obboleettii koo bareeddu hin fudhan qeeqa mucaa kana qeeqamu maraatuudha inshaallah qeeqa mucaa kana irratti banamu kamuun keessummeessu. Kami qeeqa irratti dubartii lama keetti gatamteetti allaqe. Anaa mikinaan koo kanum adaraa dhiifama naa godha dhiifama naa godha namni mucaa kana hin deeggarre narraa bu'a. Beeko ani deeggaruu dhabuu miti na dhaggeeffadhu. Jechuun waan barbaadde haballeessitu madaamii tumtee baate mucaan bakkeetti gatamuu qabdiidhaan. Gatamuu qabdu garuu. Bakka achirra dhaabadhu dubbadhu waa biraan seenii dhiifama naa godhi. Mubee anan seenee fi mucicha beekee osoo hin ta'in bakka boqottooraatti aga hojii galchitanitti namni hojii galchu jiraan na biraa dhuftu kophaan jiran simbira nan naabbadha karaa kana. Asin barbaada laa nama akkanaan barbaada lakki galatoomii haadha diinaa olko amma ijoollee durbaa mana tokkotti qabachuu jammareeraanis fudheen gala garuu mucaan dhufee jennaan fudhee gala. Yoo mucaan hin dhufne Oromoo footoo kaafadhaa mucaa kanarra. Qaxxee footoo kaafadhaa maqaa isaatiin hangatee galala. Mucaa kana maqaa isaatiin hangatee gala. Maqaa isaatiin duuti bakkeetti. Nam tokkotti hin kennu. Barbaadadhaa dhaqaa fidadhaa. Wannumti balaa akkanaa ijoollee durbaarratti daneessaa jiru argine jennee fuudhee galuudha. Laabuun hin gallu. Keessattuu immoo ilma Oromoo ta'a intala Oromoo bakkeetti gatee gallaan Minilik lammaffaadha. Mucaan kun dhufee yoo dhuguma wal lolanii yookiin maraatu taatee marii hirkatti qabdee jennaan yookiin immoo booksiin dhaatee jennaan ofirraa darbatee buusee dhufee akkanatti nutti himee jennaan ayyee akkasi lakkoofsi jenneeyyi fuunee deemna kunoo qaccete taartii waa tokko kunu. Salaamu alaikum. Mubee amma inni dhufee si dhiyaatetti yaadda. Qoy. Sheekin godha mataasi. Kan eenyu taati? Jamila. Akkam jirtaati? Maqaan keenyunni? Gandi dhalootaa? Asaasa. Gadaba Asaasaa. Erga biyya kana dhuftee jira meeqa? Mee lakkoofsa amma kudhanitti naa waami. Waami ati cheek waan godhaa jira. Salaamu alaikum. Kuna fayyaadha. Maraatu jechuun dandeessan. Jinni jechuun dandeessan waa tokko jechuun dandeessan. Batalay dallaalli dubartootaa yeroo dubartii kana argitan walirra dhaabachuu barbaaddu ni salphattu gastii korratti inni finaalatti. Maaliif borkan koos bakkeetti kuftee jennaan gadi fuudha mubaarak jettanii gatii yaaddanuuf wal gargaartu yalla moota kana maaliif mucaa kana acha biyya kana hin baane rabbiinu biyya kana keessa hin jiraachisin. Kanaafuu jennaan hallii tokkotti goone yoo Mubeeko. Halliin godhamu tokkotti hin jiru. Bakkeetti kudha furee tokko namni arabaanutti kolfaa ture. Kudha furee tokko? Kudha torbee sadii bakkee bultu guyyaa 21 bakkee bultu. Deebinuudha achitti deebinuu ummatu. Itti bulteeti. Bakkee irra bulee firaashii qoy deebinuudha kottu deebina. Lana deebinu. Deebinu. Viidiyoo qabda. Viidiyoo. Naa ergi viidiyoocha. Amma laafi irra ture bara anuu viidiyoo keessa baasee Kan guyyaa 21 firaashii irra lafarra bulaa turte mucaan kun. Oromoon hin jiru Itoophiyaan hin jiru ture kan ishee mudate. Kana garaana nyaateen. Amma mucaa ammaa fidduma fiddan jara keenya. Fidaa uummata. Ijoollee Saudi Arabiyaa viidiyoo sinii ergina. Footoo isaa sinii ergina. As keessatti eenyu maxxansuu hin dandeenyu garuu riipoost sheer sinii gochuu dandeenya. Falfalaan biyya kana keessaa wanni inni ittiin numootu yoo jiraate yoo nu maqaa isaa kaafne yoo nu footoo isaa maxxansine poolis xaabiyaa jiran ni ganama. Ijoollee Saudi Arabiyaa keessaa nama qunnamaa footoo isaa siniifan erga. Wallaahi viidiyoo mucattii bakka siin ciifte waraabamaa kennime viidiyoo si siniifan erga. Itoophiyaan kan si mudate hin jiru kan si arge hin jiru kan si gaafate hin jiru. Yaa ijoollee shabaaba hin dhufanii na gaafatanii birri naa kennaa nyaata naa bitaa na biraa deema waan naa godhan hin qaban ijoolleen kun waan shariikaan dhufaniif ijoollee shamarranii hin beekan eessatti hin nagaran bakka itti nagaran. Ijoollee konistirakshinii hojjetutu argaani. Okay, karaa ija namaarraa warroota akkasii dandeettii qabanurraa fageessanii gatan jechuudha. Badoo keessatti gatan. Amma dhuguma dubartiidhaaf kanan malee. Amma dubartiidhaaf kanatu malee. Galanni dubartootaa kana ta'e. Ijoollee Arsii Gadaba Asaasaa yoo jiraattan kottaa wal galaa.
mucaa kana qoradha. Sana booddee mucaa isa gate kana qoradha. Nuu fida. Ijoolleen gada basaasaa torba barreeffadha. Keessattuu shamarran Dubaayin keessatti. Waan barbaadan gochuu dandeessu. Lakki yoo jettan immoo maqaa hunda keessaniitiin geessee mucaa deebisa. Sababni isaa borga nama kasasamuun barbaadu. Intalli Amaaraa barana na kasaste suni sababii intalatti Oromoo airportiitti gatamte dhaqee viidiyoo waraabee jennaan footoo wal biratti nu kaasanii kisiidatti banan. Yeroon poolis xaabiyaa dhaqu intala mana xalabaatii baafteedhaan hin kasasame. Waan rabbi na ba'a ammaan biyya kana keessaa bahuu hin danda'u. Yeroodhaaf kisiin narra jira. Ammas inni kunis borna kasasu. Nan beeka yoon fudhee gale immoo na qabsiisuu iyyuu danda'u. Sharrii namni biyya kanatti hojjetu gatiin hin beekne jennaan. Mubee amma ishee lakkoofsa namtichaa hin qabu jettee tiktookiin isaa yoo qabaatu. Mobaayiliin hirkaa fuudhamee jira. Mee ijoollee qaasiin fayyatti sirnaa godhaa leencoo fa'aa, boonaa fa'aa. Ijoollee. Mucicha kan jedhamaa sun akkam ta'e. Mucicha nan beekan jedhee ishee